Videoon kutaa lammaffaadha akkuma duraan waadaa isinii seenetti kan muree isiniif dhiyeesse isiniin jedhe videoon sun itti aana wanti irratti illee hedduu haasa'u hin jiru. Viidicha kanas hordoffaadha waa hedduu irraa bartan jedheen abdadha. Viidicha isiniif dhiyeessa viidichi kunooti. Akka qorannoo yakkaa kana qabatan inkaan qaama nu filannee qaamni kun nuufaa qabatu jechuu dhiisiiti. Qaamuma durayyuu ajjechaa kana dhaga'ee dhaqee bakka sanatti qorannoo taasisaa ture kanarraayyuu mishiniin kun fudhatamee qaama biraatu mishinii kana gaggeessaa ture. Kanamaaf jetta yoo naan jette uummanni siviilii ta'ee akkasitti waa'ee isaa miidiyaadhaan dhaga'u kunillee gaafa ishiin bilisa jedhamtee baatu kana dhaga'e malee mucayyoon kan bilisa jedhamtee hin ajjeefamee bariitu isaatti. Akkami yoo naan jette abbaan alangaanni obbo Fiqaaduu Tsaggaa namni jedhamu bariitu isaa ibsa kenneeraan YouTube irratti ilaalee yeroo sanaan gaddarran jira waan ta'eef ilaalee ልጅቷን መክሰስ ብዙም አዋጭ አይደለም እሷ መታቀውን ነገራን አለች ጀዳኒ ቢሊሰ ሺ ባሰኒሩ በሪቱ ሳት አናፍ ሙጫዮን ከም ቢሊሰ ባቲ ጋፍሰና ከናፍ ጋፍሰነራሌ ካፍኔ ኑቲ ፌዲ ቃመ ቢየ ቡልቹን አከደደች ሳላላም አከወንዲ ሳላላሙ ማቲን ጉቱን ፌዲ አከሲ ሂንቀቡ Warra dhimma kan harkaa qaba wajjin maatiin hariiroo akkamii qabu? Sin dubbisuu adeemsa waan qormaata irra gahan sinitti himuu maa inni hariiroon sin gidduu jiru? Achumaan immoo fedhii keessan kana quba qabu akka qaama walabaan akka ilaalamu quba qabu warri garee abbaa alangaa. Asirratti yeroo jalqabaatiif gaafa dhimmichi araadaa middag chiloot irraa ka'ee ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት bakka jedhamu sanatti gaafa darbu daddacha isa jalqabaarratti abbaa alangaa dhimma kana qabatee deemu isa dubbisuudhaaf biiroo isaatti galeen ture haadha warraa isaallee qabadhe akkaataa seeraa ani looyerii miti afaan seeraati wanni inni haasa'u jiraachuu maluu danda'a an abbaa seeraa miti garuu dhugaan immoo tokkittiidhuma dhugaan abbaa seeraa kan biraa dhugaan nama professional biraa keessa jiru kan biraa ta'uu hin danda'u dhugaan dhugaadhuma akkaataa ajjechaa sana gaafa nu ibsuu fi dhugaan nuti beeknu dhugaan ani gaafa ajjechaa sana arge waan wal fakkaataa tokko hin qabu akkaataa ajjechaa gaafa nu ibsu waan akka dokumentarii fi piikcharii nutti meechuudha gaafa nutti mu baay'eedhuma yeroo kennee fi dhaggeeffadhe naannoo daqiiqaa 20 oliin kennee fi isa dhaggeeffadhe sana keessa wanni fudhachuu ati dandeessu tokkittiin hin jiru jalqabumarraa kaafamee akkuman sila sittime abbaan alangaa suni isaan maksas waagaa yeloon gaafa jedhee dubbate irraa kaasee I think July 1 or 2 2020 jechuudha ibsa namichi sun kennirraan kaasee deemee mucayyoodhuma kana bilisa baasuudhaaf hojii hojjetamaa turedha. Kanaaf isa gaafa naasofsiisuu diraamaa daa'imti waggaa 5 illee hamanuu hin dandeenye nutti himee nu amansiisuu gaafa yaalu fedhii keenyatti agarsiifneerra. Totaalii fedhii keenyatti agarsiifneerra hin beeku normaalii hin beeku akka justice biyya kanaatti nuti amanaa hin jirre keesii keenya illee akka isaan qabachuu hin barbaanne hin beeku sirriidhumatti beeku garuu qaamni oliyyennoon akkasitti dhiyaatus akkaataa adeemsa hojii biyya kanaatiin hin jiru. Ani sammayoonaan arganne akkan siin jedhe nama looyerii ta'ee professionally lawyer nama ta'ee mariisiseera gaafa mariisisu akkuman siin jedhe nama sadaffaa galchinee qabsiisuu miti yakka qorannaa yakkaallee namoota isaan barbaadanitti akka kennan for example ani waa'ee bilbila isaa gaafadheera bilbila lama fayyadama bilbilli isaa inni daataa guutuu harkaa qabu ni sirriitti namoota faana wal quunnamu fudhatame isaan harka jira moobaayiliin immoo normaalii akka reserviitti fayyadamu makiinaadhum keessatti ture makiinaa isaa keessaa birrii 480tu jira moobaayilii sana wajjin meeshaan jira namni parpazilii yoo ta'e malee bilbila sana qofa fuudhee mi'oota amma kanaachi keessatti dhiisee hin deemu gaafa exhibit irraa nu kennan qarshii 480 kaashiidhuma cheekillee miti kaashii nutti deebisan bilbila saasa tokko plus shugguxii meeshaa maap jedhamuu fi moobaayilii isa daataa ofirraa qabu sana namoota faana hedduu qunnamaa ture isa qofaatu nuun deebifamne bilbilli isaa fudhatamuun isaa innis ergama biraa qaba. Kanaaf qaamni nuti akka qaama sadaffaa ta'e nuuf ilaalamu gaafachuu dandeenyu hin jiru karaan isaa cufaadha karaa isaa garuu ammas itti yaadaadhuma jirra karaan isaa maalidha gaafa jennee yaannu callisuu ji'a 9 booda dirqama miidiyaatti baanee dubbachuun dirqama waan ta'eef kana gaafa goonu garuu qaama kamuu akka siyaasaaf itti fayyadamu eeyyamuudhaaf miti fedhii akkasiis hin qabnu inni dhugaa isaatiif wareegame malee qaama siyaasaa kamiifuu miti. Haa ta'u amma gaafa naaf kaastu haqan arganna jettanii akkasiin yaannee waan akkana kanaa naa tuttuqxe maaliif kan haalatti amma mana murtii deemaa jiru irraa haqi Haacaaluu hin argamu jettanii kan abdii kutattaniif? Kun gaaffii baay'ee bareedaadha beektaa. Akkuman sitti misan July 2
gaafuma sana bariitu isaati namoota akkas jedhaman ergama akkasirra fudhatan qaama akkasii qaama maaloo jedhanii maqaadhaanii waanuma qopheessanii wanni ta'an himatanii mucayyoo kana himachuun badaan hin barbaachisu ishee waan na beektu nutti himteetti jedhanii gaafuma ishii bilisa baasan qaama aniifati dhiisi waa'ee Hacaaluu jechuun public figure inni jechuun kan uummataati. Aniifati konkolaataa tokko keessatti taane namni rasaasaan ana rukutee deemee ati konkolaataa sana keessatti ana wajjin reeffa kiyya wajjin qabamte ko akka tasaatti akkasitti ragaan si hin baamu. Nama public figure ta'e tokko dhiisi namuma idilee tokko wajjin teessee namni sun miidhama tokko irra gahee ati nagaa taate namni nama ajjeesuuf dhufe ko ragaa ofitti gatee deemu. Kun jechuun faana gatee deeme. Faana jechuun immoo mucayyoo kana qaamni dhufee isatti dhukaase akkuma jedhan dhuka'ee ajjeefame otoo ta'e qaamni dhufee ishii dhiisee deemu hin jiru. Akka jalqabaatti kaniin ati jala mureessitti himu bakki inni itti argame san bakki itti ajjeefame miti. Bakka biraatti ajjeefame ishii bilisa baasuudhaafis carraaqameera. Akkatuma carraaqameen bilisa baasaniiru. Nuti kan abdii kutanne bariitu isaatti gaafa namichi sun ibsa kennu እሷን መክሰስ ብዙ አዋጭ አይደለም ጋፋ ሄደ ብዙም አስፈላጊ አይደለም ከነ እቹን እሺን ቢሊሳ ይችላል አፋኑማ ባሴ እሷን ህፃናት አማይኑት ኑቲ ዋና ኤግኑ እንቀብኑ ሲገለ ኢታንሴ አካታን ቀብየስ መነሙርቲ ኢትዴማ ቱሬ የሮ ሰነት daddafanii ibsarratti kennanii erga ummata burjaajeessan booda namoota qabamanii yakkaan gaafatan qabamaniiru jedhame namoota 4 directly adicha kana faana namoota hidhata qabne irraa jedhan namoota kana erga qabdee akkuma seeraattu nama professional ta'ee hojii kana irratti abbaa seerummaatiin kan hojjetu tokko to mariisifti namni yakkaan qabamee official beekame maal hojii daddachi kan ji'a 2 dabarse beellama gaafa dubbii kana harkisuu barbaadan jalqaba ji'a 2tti beellama qaban achiin taansanii daganaa walgahii gallee maaloo gallee akkaataa adeemsi hedduutu jira adeemsa walxaxaa hedduu argine mana murtii gaafa deddeebinu maatiidhaan ala qaamni mana murtii dhufe illee daddacha kana hordofuudhaaf yaalee hin jiru kuni akka seenaatti numa ta'anii rakkoon qabu walumaa galatti nuti kan abdii kutachaa deemne adeemsi isaa diraamaadha. Drama hedduu fokkisiisaa drama hedduu nama dadhabaatiin barreeffame dramaallee hedduu namoota dadhaboodhaan act godhamu nu miti nu warra miidhamaa miti qaamni ala taa'e kana laalullee ay jedhee kun waan hin fakkaanne wanna tuffatuu danda'u drama akkasiitu hojjetamaa ture kan nuti callisne ajandaadhuma ta'uu jibbineetu amma ka dubartii shakkamtee gadhiifamte sanarraa ka'ee akkanatti maa jirtutti wanti maatiin hubatuu fi akkitti immoo gareen dhimma kana harkaa qabu wanti inni himaa ture naareetiivii lamaan waan adda adda natti fakkaata amma isin ishiin gadhiifamuurraas mormii qabdu isaan immoo bilisa jedhanii gadhiisaniiru mee waan gareen warri himatan jedhanii fi waan maatiin hubatu kana gidduu garaagarummaa jiru waan wanti dabaltii natti himtee yoo jiraatte. Ilaa amma isaan akkaataan isaan itti deemaa jiran inkwaan intala gaafuma fittimeera jalqabuma gadhiisanii mucayyoon akkuma fake news jedhamee akka gabaafamuudhaaf mana sirreessaa turte maaloo jedhama malee mucayyoon bilisa baate gaafuman sila siin jedhe sana ijoollee himatamaa lammaffaa sadaffaa bilisa akka ba'an hin beekama waan hunduma xaxanii amma diraamaan kun hin dhaabate yaada maaliif dhaabata gurbaasa tokko mirga wabii maallaqa 10,000 gadhiisaniiru ijoollee lama santu hafee gurbaasa lammaffaa sanas badaa waan irratti wanni ta'an hin qabani dubbii walumaa galatti geessanii gurbaasa himatamaa tokkoffaa jedhanii dhiyeessan kanarratti waan hunda xaxanii sumarratti diraamaa sana goolabuudha adeemsi isaan itti deemaa jiru maatiin immoo akkasittis yaaduu hin danda'u maatiin jaalatamees jibbamees dubbiin kan jiru mucayyoo kana bira akka ishiin hin gaafatamne diraamaa hedduutu fabrikeet godhameera maqaballeessii hedduutu fabrikeet godhameera akka yaadameetti deemuuf hin dandeenye isallee waa hedduu dhimma miidiyaa fi hin tollellee yoo dirqama ta'e inuma miidiyaatti haasofnaa fabrikeet godhameera moraala nama ta'uurraan kan gadi bu'e waan dhalli namaaf hin yaadne yaada akkasiillee fabrikeet godhanii sammuu namaa xaxuudhaaf dhugaa namaa awwaaluudhaaf diraamaa gadhee oomishaniiru waan fe'aa oomishanii waan fe'es fabrikeetaa godhamu maatiin har'as borus gara fuulduraattis dhugaansaa kan jiru tala kana bira akka ta'e jala mureetu hubata ishee gadhiisanii jastiisiin nuuf kennan hin jiru jechuudha. Gaafa haasofnu
keessa wantoota tokko kakaasteetta garuu yaadni maatii haqi Hacaaluu akka kanaan argama kanatu ta'uu qaba jedhee wanti maatiin yaadu maali? Walumaa galatti maatiin ka barbaadu qaamni kamuu jastiisii isaaf gaafatamaa jiru kana keessatti xaba siyaasaa akka baasu jalqaba irratti xaba siyaasaa keessaa isa baasee dhugaasaa qofa barbaachuudhaaf hundumtu akka hojjetu inni jalqabaa garuu manni murtii seeraan kabachiisa jedhee of ijaaree lafa taa'ee jiru xaba kana keessaa harkasaa akka nuuf baafatu. Maatiin kan gaafatu kana qofa harkasaa kana keessaa nuuf baafatu galatoomaa jennaan dhimma isaa amma yoonaa hordofanii qabanii warreen abbaa langaa jedhamanis dhimma isaa qabanii amma yoonaa hordofanii waan kanaan nuuf ga'an galatoomaa jennaan garuu xaba siyaasaa kana akka dhaaban keessaa akka ba'an kabajaan isaan gaafanna akka furmaataatti kan maatiin barbaadu qaamni sadaffaa galee haa qabatu dhimma isaa kana dhimma itti oliyyan waan dhabneef dhimma yaada kanatti dhiyeessinu waan dhabneef callisnee jirra garuu manni murtii kun ergaa maatii kanaa yoo dhagaye xaba kana keessaa akka nuuf ba'u manni murtii jechuun mana murtii haqaa fi dhiiga namootaaf waan jastiis jedhamu kana fiduu danda'uudhaaf murtaa'ee hundaa'ee orgaanaayizd ta'ee dhaabbataa jirudha. Haqarratti hojjanna jedhaniitu gaafa wanni ta'an kakatanii itti seenu garuu dhama'ii isaanii isaan mayoonaatiif galatoomaa jedha maatiin kana booda garuu akka harka isaanii keessaa baafatan kabajaan isaan gaafatan. Kun akkamitti danda'ama Siisaay? Manni murtii qaama walabaati jedhamee dhimmicha ilaala yoo amma manni murtii keessaa haa ba'u yoo jettanii qaamni walabaa sin dhimmicha nuuf haa qoratullee jettan eessatti dhiyeessa dhimma kana? By the way, kasumaan lafaa ka'ee miti kan inni akkasiin jechaa jiru. For example, dhaddacha seennee nuti ji'a 9 kana gaafa dhaddacha isaa hordofnu dhaddacha seennee daqiiqaa 2 turu. Immediately jalqaba dhaddachi. Gaafa mucayyoo bilisa gadhiisan fakkeenyaaf sii kaasa. Taateewwan hedduutu ta'aa ture mana murtiitti. Gaafa mucayyoo bilisa gadhiisuudhaaf dhaddacha ta'an sa'aatii 2 walakkaadhaan kan mana murtii keessa seenne sa'aatii 5 walakkaadhaan dhaddacha argaman abbaan seerotaa. Maaliif jennee gaafa gaafannu ይቅርታ እየተማከርን ነበር ዛሬ መጨረሻ ውሳኔ ስለሆነ ነው እንጀራን kana jechuun ergaa fi ajaja eeggachaa turan akka kiyya akka hubannoo kootti maaliif beellama ji'a lamaan booda dhufani mariin ji'a lamaa intaaneeti ji'a lama muluu mareettee kan waan irratti waliin gallee fi sa'aatii 3 keessatti mareettee waliin galteetu murtoo dabarsita kun ajajaa waan dhufeedha akka nuti hubanneetti sitti maa jira wanna nu nama amansiisu miti wanni deemaa jiru mana murtii keessatti mana murtiitti koo gallee otoo maatiin galee dhaddacha hordofuudhaaf eegaa jiru teessoon guuteera teessoon hin jiru jedhanii maatii adda qoodanii nama barbaadan galchanii nama barbaadan alatti hambisuudhaaf yaallamuun irra hin jira wanna akkasiillee nu qunnamaa ture si galee wanna hedduutu godhame akka namni dhugaasaa gaafachuu dhiisuu akka duuba deebi'u akka namni sodaatu waan hedduutu godhamaa ture kana himachuun boyichuma baay'isuudha kun hin ta'u akka mana gaafatte sanatti furmaanni yaadni furmaataa maalidha manni murtii kun otoo harka keessaa baafate kannaan jette na gaafatte namni otoo waan nati beektu kana otoo ijji kee ilaalu namni diraamaa sirratti hojjechuu mannaa dhiifameeraa feera otoo jedhame sii wayya ka'umsa hedduun qaba harka keessaa baafatu manni murtiin kun kanan siin jedhu bilisa miti maaliif siin jedha wantoota mana murtii keessatti agartuu kasaan bilisaan taane argita tokkoon gadhiisanii kurbichuma isa jedhan sanarratti history uuman kana xumuranii cufuu barbaadu yaadni isaa akkasidha manni murtii waan akkasii keessaa harka isaa baafatu gaafan siin jedhu tootaalii dhimma isaa gatee haa ba'u dhimma isaa keessaa haa ba'u jechuu osoo hin taane dhimma xaba siyaasaa kana keessaa harka isaa baafatu walaba ta'ee haa socho'u uumamumaan manni murtii gaafa jedhamu qaama walaba ta'ee hundaa'eedha akka beekamutti professionaalaan qofa qaama socho'uudha dhugaarratti hundaa'ee nama dhugaansaa dabe dhugaa sirreessuudha kanaaf dhimmi isaa qaama walaba ta'een qoratamee hundumtu yakki tokkoon isaa qoratamee qaama sadaffaatiin erga dhimmi kun qoratamee akka haaraatti waan hundi gadi fageenyaan shakkamtoonni isa faan tuqaa qabatanillee akka haaraatti bakka jiran lafa jiranii qabamanii qaamota dhimmi kun ilaallatu hunda sakatta'ee qaamni sadaffaan kun qoratee dhimma kana mana murtii walaba jedhamee dhaddachi qobaatti qabamee fi akka dhimmi isaa ilaalamuufi malee manni murtii konkumaa ba'uus hin jedhamu garuu xaba siyaasaa keessaa harka isaa haa baafatu warroota yakka kana qoranni irra jedhanii karaa isaan ajajanii fi karaa isaan ergaatti kennan kana murtiitti kennee dabarsuu qofa hin ta'in hojiin isaa akkasiin dhugaan hin ba'u isas balleessanii dhugaa isaas balleessuun hin danda'amu
hin ta'u kuni hin ta'u bakka maaf hin ta'u yoo ta'e mucaan Hacaaluudha hin ta'u dogongoreera qaamni kana raawwate dogongoruu qofa osoo hin taane qaamumatu socho'a malee lubbuudhaan hin jiru itti fakkaate. Kanaaf yaadni maatii walumaa galatti adeemsa kanaan dhugaansaa hin ba'a jedhee hin yaadu dhugaansaa immoo intala bira qabnu gadhiisaniiru ji'a 9 guutuu kan dhama'amaa ture ishii bilisa baasuudhaaf. Kanaaf mana murtii ishii bilisaan gadhiiserraa jastiisiin nuti eegnu hin jiru adeemsa seeraa miti adeemsuma jireenyuma namoota namaa dhala namaa keessattuu waan akkasiin jiru namni bukkeedha namni ajjeefamee maksas waagaa yeellawum jedhamee bariitu isaatti ragaan bahamuu ishiidhaaf ragaan bahamuu jechuun ishiin qaama keenya rakkoo hin qabu jechuudha yookiin ishiidhaaf waadaan galameera jechuudha akkasiidha amma wanti of duuba dhoksinee inni taanu hin jiru. Kana booda wanni jiraachuudhaafis nuti hawwinee wanna by the way uummanni biyya kanaas manni inni wareegameefis kunis akka hubatu barbaadu maatiin sodaateetu maatiin maaloo ta'eetu odoo akkasii ofitti hin himin uummanni isa jaalatu uummanni dhugaadhaan isa jaalatu maatiin kana booda waan inni dhabuu danda'u hin jiru qaamni sodaatu sodaasaa ofumatti himu sodaa nutti hin himina nuti sodaa keessan guddanne ishii kana uummatatti naa dabarsi nu waan sodaannee of duuba jenne hin jiru plus gara fuulduraatti illee waan sodaannee of duuba jennu hin jiru maaliifi addunyaa irratti wanna qabnu dhabne irratti namni dhugaasaa dhabee wanna biraa yaaduudhaaf hin danda'u waa'ee sodaa waa'ee maaloo nuti kan callisnee qabanni keessan maalinni ji'a 9 callistanii amma yoonaa eessa jirtu yoo ta'e irra deddeebi'ee kan sitti himuu danda'u waa'ee isaa gaafa kaastu sensitive issue qaamni barbaade siyaasa mataa isaatiif olii gadi harkisuu barbaada waan ta'eef ammas kana gaafan sin jedhu qaamni kamuu isaaf fira miti jaalattoota aartii fi jaalattoota dinqisiifattoota onnee isaatiin ala qaamni inni mormituudha ofiin jedhus qaamni inni mootummaadha ofiin jedhus isaaf fira miti bakka inni dhugaa isaatiif wareegame malee wanna biraa miti dhugaa isaa immoo kan barbaadnu siyaasa abbaa tokko irraa fuunee siyaasa abbaa tokkotti dhoobnee miti dhugaansaa qobaatti kanaan uummanni isa jaalatu akka hubatuun barbaada jechuudha. Tole yoo tarii wanti hafee toon kana waan jettu jiraate. Galatoomi jaalattoonni isaa hedduutu jira maaliif namoonni dhufanii dhaddachasaa ordofuu akka didan naaf hin galle hiriyoota isaa dabalatee namni maatiidhaan ala bakka sanatti argamee beeku nama Ingiluu Cimsaa jedhamudha. Kanaan achi namoonni maaf akka dhaddacha sanarratti argamuu hin dandeenye naaf hin galle maybe justicein hin argamuun achi dhaquun keenya faayidaa qaba hin qabuuni wanna biraadha garuu dhufaniitu mallee akkamitti fakkeenyaaf hiriyoonni isaa wanna tokko sii kaasuu nan barbaada yeroo lubbuu isaa amaaruudha dhigalaan sagantaa tokko irratti rasaasaan rukutamee jedhame sana awwaaluudhaaf reeffallee otoo hin qorachiisiin bakka ajjeefame sana kaasanii awwaaluudhaaf gaafa deeman achi fuudheetu dirqamsiisee poolisii naannoo sanaa dirqamsiisee fideetu ofuma isaatiif Hacaaluun Paawuloositti xiyyitii keessaa baasisee xiyyitii suura kaafateetu poolisitti kenne kaataa sanaan namni isatti dhukaasee ajjeese sun qabamee itti murtaa'e inni akkas ture egaa normaaliyan isa namoota wajjin isa madaalchisaan jiru dhiifama naa godhani isa eenyuma afaan illee isa madaalchisuun barbaadu maaliif argeetaniin dhabe anaaf akka obboleessaatti osoo hin taane akka nama tokkottu jenereeshinii hedduu keessatti jenereeshinii miti jaarraa keessatti nama akka tasaatti argamudha kana dhugaasaa namni hunduun beeka garuu amma danda'ame namni sanan jaaladha jedhu otoo yeroonni dhaddachirra yakkamtoonni jedhaman sun dhiyaatan otoo dhufanii haala jiru sana laalanii wanni nama dubbachaa jiru kana hubachuu danda'u jedhee waan yaaduu fi komachuudhaaf miti komiidhaan akka hubanne namni qaamni nuti komannu yoo jiraate qaamuma dhugaasaa awwaaluudhaaf deemu kana malee qaama biraa waan nuti komachuu dandeenyu hin qabnu galatoomaan jedha BBC Afaan Oromoo. Nama nyaatu miidhaa rakkinaa fi gadadoo Oromoo irratti deemaa jiru keessattuu ilma namaa ajjeesanii abbaa rakkisuun obboleessa rakkisuun haadha rakkisuun maatii rakkisuun mootummaa kana keessatti daran hanga duraan dabbirrayyuu nutti jabaataa jira. Kanaaf Oromoon maal gochuu qaba? Oromoon tokkummaadhaan ka'uu qaba. Oromoon waliigaltee isii cimsachuu qaba hanga duraan qabnurrayyuu jechaadha. Oromoon wal dhaga'uu qaba. Oromoon wal jala deemuu qaba. Oromoon wal jala hiriiruu qaba. Waliif dhiiguun waliif quuqamuun dirqama keenya ta'uu qaba. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan warroonni viidiyoo kana dhageeffattan agartan hundi keessan iddoodhuma jirtanitti bakkuma jirtanitti jaalalaaf kabajaa waliif qabaadhaan isiniin jedha. Video biraatiin walitti deebina turtii gaarii qabaadhaa. Bye bye.